Haya shama harka fuuna jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Mee akkam jirtan? Egaa har'a Oroon isaanii lama si haadha eebbisaatiif haara wasaatan laayik sheer sabiskiraayib gochuun irraa faatina isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana maalirraa dubbachuu dhufte masi haadha eebbisaa naan jettanii Saadaa Tuubiidha jechuudha. Saadaa Tuubiin maal hojjette har'a? Namni biraankidha jedhu viidiyoon irratti hojjattee dhufte. Biraankii miti uummata kiyya wanni isin naa beeku qabdan dubbiin dhugaadha. Iciitiin isiin hojjette waa'een isiin jireenya koo keessa seentee waa meeqa jireenya koo balleessite isa san dhoskuudhaaf malee isheen mucayyoon kun dubbiin biraankii miti na amana. Kanuma dhugaan jirtu tana wanni isin hubachuu qabdan jechuudha. Isiin maaliif viidiyoo hojjette? Namoonni biraankidha jedhee jarri lamaan biraankii waan godhaa jiranii walii galanii haa jedhaniitiin nurratti bakka biraankii jedhanii haa callisaniif ajandaa balleessuuf isii garuu ajandaa namaa ta'uufillee miti. Ajandaa namni na haa godhatuuf yookiin ajandaa namaa ta'e yookiin isii irratti viidiyoo hojjedhee yuutuubii kiyya mallaqa itti argachuuf miti. Soba kun dhugaa dhoksuudha jedhee namni waa meeqa balleessaa jirti mucayyoo kana mee dhuguma laala. Asii akkana dubbatti achi garagartee waan biraa dubbatti. Maaliif ree? Maa dhugaa dhoksuu viidiyoon irratti hojjetti? Haqa odoo qabaattee haqa dubbatti malee akkasitti qoosaa hin dubbattu. Haqatu hin jirre achirratti laa dubbii ajandaa haalleessuu fi mucayyoon kun namoonni marri sheeree godha biraan nagaa intala kana bilook na goote ana keessa odoo dhugaa qabaattee silaa keessan dubbanna bara asirratti dhufteen zafaattu biraankii haa namni jedhuuf ajandaa jiru jecha kanaan dhufte jechuudha. So hintalli kuni wanni akka isiin narratti hojjette kun tasumaan irratti na biratti illee namoota biraatiif illee fudhatama hin qabu. Kanaafuu wanni isin beekuu qabdan biraankii miti dubbiin noormaalidha. Ofii isheeti yoo dubbattee maaliif wanni naan hin jenne? Maaliif dhuftee wanni nan gaafanne? Maa dhuftee keessan nan gaafanne erga dhugaa qabaatte? Maa namatti asite jettee maa hin dubbanne? Keessan dhuftee aga miidiyaa irra baattee viidiyoon irra hojjette. Nama na dhoksuuf isiin garuu laa biraankii miti kun. So ishiin akkas yaaddeeti ani garuu akkasan yaadee miti dhugaa hoo dubbachuuf taate jechuudha. Waan isiin beektan asirratti waan isiin beekuu qabdan biraankii miti dubbiin noormaalidha. Namni maal iciitii dhoksuudha jedhee biraankidha jedhaa? Biraankii fakkeessuuf jecha viidiyoo nama biraati irratti hojjeta? Hindee akkasitti caffarte sanummoo bara maa dhuguma bilookii maa nagoota shirqi dhugaa qabaatte? Maa keessatti dubbanne dhiirummaa aduu qabaatte. Mee bilookii bani yoo na dhaggeeffatte akka tasaa viidiyoo kana sheeritti godhaatee haa dhaggeeffattu bilookii haa battu. Akka eenyu ta'e nama akkamii akkan ta'e nama gaariis ta'u nama gadhees ta'u nama cimtuus ta'u nama laaftuus ta'u jechuudha. Viidiyoo namarratti hojjetanii namni biraankii jedhee haa bira darbuuf ishiin iciitii dhoksuuf jechuudha. Hin dhokattu akka dhugaa kiyya naa baastutti hin dhiisu wal dhiisuun hin jirtu kana booda. Walii kutanneerra anis sii kutadheera atis naaf kutatteerta. Miidiyaa irratti liiv irratti walirra viidiyoo hojjechuu qofa odoo hin taane keessan koottu. Keessan hojjenna waan hojjennu. Keessan sitti maanillee atis keessan koottu natti himee bilookii banii koottu. Bilookii nama godhuun dhugaa teessii mul'isuu odoo hin taanetti dhugaa nama biraa dhoksuudha yaaluudha dhugaa jechuudha. Namni kun badee bar namaa taa'in bulu dhalli namaa. Dhugaa nama shamara qaatan irraa fagaadhe ijoollee shamarranii riyaa godhachuu ergan dhiisee barrillee bubbuleera. Qaatan irraa fagaadhe illee garuu ishii tana bicha ishii zabiibatti dhiyaadhe shamarran keessa. Zabiiballee maa dhuftee natti nimatiin jettee dhuftee na arrabsitee bilook na goote. Maali kun uummanni bilookii ona goote miidiyaa irra waataappii yookiin liimoo keetirra na bollutti malee addunyaarra bilook na goote seetanii sillachuu. Wal fakkaatan wal barbaada jedha Oromoo. Yoo ishiidha dubbachuullee barbaadattillee zabiiba koottu eessan. Bilookii baniitu koottu jabummaa qabaatte walitti hima. Irra hin dubbatin illee koomantii irrattillee deemtee na arrabsin. Sillachuutu akka waliiti. Eenyu dubbii akka qabu beekte hin beektu. Saadatti dubbii qabaa fi masiitu dubbii qabaa hin beektu zabiiban immoo. Oduman beeyne dhuftee narratti duuluudha deemti.
rakkoon tokko yoo narra gahe kana booda ani hoo waa ta'e Oromoo wanni naa beekuu qabdan akka Zabiibaan na waan goote naa beeka. Zabiiba irratti tarkaanfii naa fudhadha. Dhaamsi ani qabu kanuma jechuudha uummata Oromootiif. Maali namni akkatti namatti duulu? Hindee sababa tokko malee dhuftee na duulte bara waan obboleettiin ishee hojjettu hin beekin. Kanaafuu waan isin beektan asirratti kana jechuudha. Jechi ijoon ani irratti dubbachuudha dhufe isa kana. Kanaafuu yaa uummata kiyya waan isin na hubachuu qabdan biraan kee mitiidha dubbii. Dubbiin normaali dhuguma jirtutu kana. Yoo barbaadan bar ol fidee sagalee Zabiiba na irratti isin dhageechisuu danda'a jechuudha waan ishiin naan jette. Garuu an sagalee namaa miidiyaa irra hin baasu. Dhuguma isinitti himuudhaaf. Maali garuu? Anaa wal lolte anaa walitti aarii qabdi. Hoo dhimma biraan irraa qabaatte Zabiibaatillee dhimma kana sirraa qaba jedhii kootu natti dubbadhu. Bilookiin arrabsitee bilookina godhuu sun beekumsa hin mul'isu. Kanaafuu saadaatillee viidiyoo kiyya kana hoo caqafattee bilookii baniti kootu natti dubbadhu keessaa. An bilbila biraa qabaadhee immoo biraa banadhee waataappii biraa banadhee dhufuu hin danda'u. Bilbila takka qofan qaba. Waataappiis tokko qofa lakkoofsi kee tokkicha. Kanaafuu tokkicha qabu samna bullottee jirta. Kanaafuu bilookii baniiti kootu na gaafadhu. Malee isa bilook na gootetti achiin na gaafachuu asiin na gaafachuun kun waan na biratti